Tichi maraatuun isin agartan kun maraatuma gosa addaa irraa namticha wayitu jira weellisaadha maqaan isaa Daayisoor jedhama warra biyya Meksik warra Meksik umriin isaa waggaa 23ti maaliin beekamu barbaada jedhe san booda akkana jedhe addunyaa irra namni awwala raappii sirbe ana warra kana almuhim namni akka addunyaatti tokkoffaa sirba san sirbe ana istaayilii saniin sirbe ana jedha isa waliin hin deemne laannu inni erga dhalate waggaa 23 yaani kijiba adii akka ta'e hin beekame san booda wallistoonni namoonni bebbeekamoon rifeensa isaanii amma bifa jijjiirraa utakaan adii utakaan diimaa utakaan gurraacha anammoo kanaan adda layyatti godha jedhe san booda rifeensa isaa akkuma jiruun haadee san booda rifeensa isaa guutuu warqiidhaan yani hidda rifeensaa kan argitanii hidda rifeensaa kan irratti sibiila salsalata warqii akkuma jiruun godhe akkasuma ilkaan isaallee guutuu warqii godhe suura argaa jirtan isiniyyuu yaada kana eenyu irraa fudhate jettee adda namticha biraa irraa fudhate namticha maraataa akka isaa laakiin kun maraataa xiqqaadha kun maraataa guddaadha ta'e maraataa xiqqarraa maal fudhate namtichi kun Ozzy Fert jedhama Ozzy Fert maqaan isaa akkasii daayimandii milyeen 24 taatu asirratti godhate laakiin wanni isin ajaa'ibsiisu sirba bakka wahiitti deemee osoo sirbu daayimandii san jalaa hata jechaa dhaga'e abbooka jalaa hata doo'isii godhee jira asirratti daayimandii milyeen 24 sakkaatee hojjachiifatee asirratti deema waan nama aarsu almuhim Daayisooriin sun akkuma jiru rifeensa isaa warqiitti deebise yani warqii madugaa salsalatu madugaa jechuun akkasuma ilkaan illee warqiitti deebise akkana kana kayoo argan mataa irraa muratan jechuudha nagaatti ammoo waan nama ajaa'ibsu namni akkanan akkeesne anin beeka isin akkeessuuf deemtanii nan akkeessinaa jedhama birrii fi quufni wayita walitti dhufu balaa uuma mushkilaa fida nan akkeessinaa jedhee jira namtichi hin akkeessinaa yookaan nan fakkaatinaa jedhee jira sinitti himee jira namtichi